Labsii 255 muraa 2016 kutaa 2 keewwata 13 yeroo kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa. Keewwata 13 keewwata xiqqaa tokko qonnaan bulaan horsiisee bulaa fi gamise horsiisee bulaan kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa barri bajataa seenee hanga ji'a bitootessa 30tti kaffaluu qaba. Keewwata 13 keewwata xiqqaa 2 namni daangaa yeroo keewwataa kana keewwata xiqqaa tokko jalatti tumame keessatti kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa kan hin raawwanne yoo ta'e adabbii bulchiinsa labsii kanaa keessatti tumame kan adabamu ta'a. Keewwata 13 keewwata xiqqaa 3 sassaaban galii biirichaan bakka bu'e kamiyyuu kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa akkaataa labsii kanaatiin sassaabee daangaa yeroo qajeelfamaa biirichaan bahuun murtaa'u keessatti galii taasisuu qaba. Keewwata 13 keewwata xiqqaa 4 sassaaban galii sababa gahaa fi amansiisatiin yoo ta'e malee maallaqa sassaabee daangaa yeroo qajeelfamaan tumamu keessatti galii kan hin taasifne yoo ta'e dhala maallaqa sassaabee fi adabbii bulchiinsa labsii kana keessatti tumameen kan kaffalu ta'a. Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 2 keewwata 14 kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa irraa bilisa ta'uu. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 1 qaamoleen armaan gadii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa irraa bilisa. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 1 a dhaabbata mootummaa yookiin miti mootummaa yookiin abbaa qabeenya dhuunfaa akkaataa seera rogummaa qabuutiin bosona misoomsu. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 1 b paarkii biyyoolessaa yookiin mootummaa naannichaa. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 1 c dhaabbilee mootummaa hojii bu'aa argamsiisuu irratti bobba'aniin alatti lafa qabatanii tajaajila uummataaf kennan. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 1 d dhaabbilee amantaa qabiyyee lafa baadiyyaa istaandaardii bu'uura seera rogummaa qabuun murtaa'ee fi isaa gadi ta'e qabatan akkasumas qabiyyee lafa baadiyyaa tajaajila hafuuraa qofaaf kan oolchan yoo ta'edha. Keewwata 14 keewwata xiqqaa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa 1 c fi d jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee hangi kaffaltii itti fayyadama lafa dhaabbileen amantaa qabiyyee lafa baadiyyaa istaandaardii seeraan murtaa'ee ol qabatanii hojii oomisha qonnaa irratti gaggeessanii fi dhaabbilee mootummaa qabiyyee lafa baadiyyaa qabachuun hojii bu'aa argamsiisuu irratti bobba'an akkaataa seera rogummaa qabuutiin kan raawwatamu ta'a.